Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa harkafuunii kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasni kallattii miidiyaa Husnul Khuluq irraa darbu eegaleeti jira. ከሁስኑል ኩሉቅ ሚዲያ የሚተላለፈው ቀጥታ ስርጭት አሁን ጀምሯል። kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa eebba barattoota markazaa daandii qaroominaa sababeeffachuudhaan qophiilee garagaraa qopheessuun istuudiyootti argamneeti kan jiru. ውድና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የስልጣኔ መንገድ መርከዝ ተማሪዎች ምርቃት ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ የተለያየ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት በስቱዲዮ ተገኝተናል። ቆጲሌ ገረገራ ጉረ ኢሲምቦሳ ዳም ሰቀቡኑስ ከሰ ደበርፈቻ ወጂያን ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ፊ አፋን አማርፋ ወልዱራ ዱባን ኢሲኔዲያቱ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝኩኝ። hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turan affeerraa keenya. amma kallattimaan gara oduutti isin dabarsaa oduu wajjin turtii gaarii. miidiyaa Husnul Khuluq irraa oduu guyyaa har'aa isinitti himna. erga bu'aa ba'ii hedduu dabarsinee booda bu'aa dadhabbii keenya arginee jedhan daayirektarri markazaa daandii qaroominaa. markazni daandii qaroominaa barattoota boqonnaa tokko malee walitti fufiinsaan barsiisaa ture yeroo jalqabaaf akka eebbise daayirektarri markaza daandii qaroominaa Ustaaz Abul Faaruq beeksisan. akka Ustaaz Abul Faaruq jedhanitti barattoonni koo halkan guyyaa osoo hin jenne barnoota ani barsiisuu irratti cichuun jijjiirama hedduu agarsiisaa akka turan himan. barattoonni markaza daandii qaroominaa hojii fi dhiibbaa garagaraa osoo jiru barnoota tunuuf caala jechuun gara tokkoon hojii gara tokkoon ammoo qara'uun cimina guddaa agarsiisaniiru jechuun dubbatan Ustaaz Abul Faaruq. manjadda wajada akkuma jedhamu bu'aa dadhabbii isaanis dhandhamuu akka jalqaban dubbataniiru. guyyaa har'aa jechuunis gurraan dhala 13 bar 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebba isaanii gamtaa Rawdatul Ahbaab wajjin ta'uun akkasumas keessummoonni gargaraatis argamuun gammachuu isaanii wajjin qoodamaa akka jiran gabaasaniiru. Ustaaz Abul Faaruq gama isaaniitiin barattoota isaaniitiin baga gammaddan congratulation jechuun kuni jalqabaa ammas jabaadhaa itti fufaa jedhaniiru. xumura irratti barattoonni koo kan barnoota keessan xiyyeeffannaa irratti kennuun hanga humni keessan isin dandeessiseen barachaa turtan isin mataa keessan jijjiiruun anaaf gammachuu guddaadha waan ta'eef galatoomaa jechuun barattoota isaanii galateeffataniiru. gabaasaa miidiyaa Husnul Khuluqiif Abdurrahmaan bakka jirurraa. oduma wal fakkaatuun barattoonni markaza daandii qaroominaa galata ustaaza keenya jechaa fi gochaanis kafallee hin dandeenyu jedhan. akka amiirri markaza daandii qaroominaa Mr. Kaamilaan jedhanitti eega abbaa keenyaati abbaan lammaffaa kan dukkana wallaalaa keessaa ifatti nu baasuuf tattaaffii guddaa gochaa jiran ustaaza keenya jaallatamaa fi kabajamaa Ustaaz Abul Faaruq jedhan. nuti maaluu goonu galata isaanii kaffaluu hin dandeenyu. rabbiin jazaa isaanii ollaa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam jannatul firdawsin nuuf haa godhu umrii dheertuu rizqii bal'oo isaaniif haa kennu jechuun waliin dubbii miidiyaa Husnul Khuluq wajjin taasisan irratti eebbisan. itti dabaluudhaanis ustaazota gamtaa Rawdatul Ahbaab jalatti argaman hunda isaaniin galatoomaa rizqii fi umrii nuuf dheeradhaa hamtuun isin hin arginii jechuun barbaada jedhan. irratti markazni daandii qaroominaa hooggantoota sektara garagaraa keessa hojjetan kanneen akka amiirranii kuree fi shorxaa of keessaa akka qabu himan. amiirran keessaa Kaamilaa, Abdurrahmaanii fi Zayituunaa, kuree keessaa Jamaal, poolisota keessaa ammoo Misraa fi Boojee akka ta'an gabaafameera. gabaasaa miidiyaa Husnul Khuluqiif Kaamilaa, Suudi Arabiyaarraa. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan tamsaasa kallattii Husnul Khuluq miidiyaa irraa isin bira gahaa jirudha. balballoomii oduu xumurree jirra. amma gara oduu